Tole maqaan keenyu My name is Masfin. sagantichi Afan Oromoodha. Okay, it is okay. But I don't understand Afan Oromo. I would like if you turn to English. Artistoota Oromoos ta'ee aktaroota keessaa tu wal fuudhanii faayattee kanatti yaaddamee eenyu fa'a? Mulu Bakkalaa baay'een jaalladha. Garuu utuu lubbuudhaan jiraatee eebbisaa addunyaa yaadeen ture. Itti hiramuudhaaf. Konkolaataa yeroo jalqabaaf bara kam Itoophiyaa seenii? 1500. The model was RWSS5. Maal jechuudha? Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii kottaa kolfaa keenyaadha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ansablee Lamuutii turtii gaarii. Ayyee maqaan keenyu? Ayyaantu Misgaanuu jedhama. Ayyaantu Misgaanuu nagaadha miti? Nagaa galata Rabbii. Tolee gaaffiin keenya jalqabaa akka jedha. Artistoota Oromoo keessaa artistoota ta'uu aktarootas utuu wal fuudhanii faayattee kanatti yaaddume eenyu fa'aadha? Kanatti walitti jaallattu. Sirbitoota moo? Sirbitootas warra fiilmii diraamaa hojjetan keessaatti wal fuudhanii faayattee kana ta'uutu hin jiru. Warra sirban baay'ee isaanii hordofee hin beeku garuu gaafa inni xiqqoo yaadu Amaanu'eelii fi sabboontu nuti wal fuudhanitti tola. Amaanu'eel isa kam? Amoo Entertainmentii jechuudha. Fi sabboontu nuti wal fuudhani baay'ee natti tola. Afaan Entertainmentii fi sabboontuu see qaba. Sabboontuu ishee moodelistii. Sabboontuuf Afaan Entertainmentii wal fuudhanis tola. Baay'ee. Tolee gaaffiin itti aanu immoo artistii Oromoo keessaa takkaafa nama jaallattee hin beektu tu itti heerumee faayattee yaaddee kan Yaadeen garuu utuu lubbuudhaan jiraatee eebbisaa addunyaa yaadeen ture. itti heerumuudhaaf. Eebbisaa addunyaatu lubbuudhaan jiraatee Baay'ee. warra lubbuun jiran keessaa. Warra lubbuun jiran keessaa yaadeen beeku. Maaliif? Yaadeen beeku. Tole konkolaataa yeroo jalqabaa Itoophiyaa keessatti bara kamidha kan inni galee fi moodeliin konkolaatichaa immoo maaliif? Bara inni galee hin beeku. Moodeliin isaa Dhaladhee manni argee konkolaataa mayyuu kan jedhame iyyuu. malee konkolaataa dura magaalaa Finfinnee seenee hin beektu. Hin beeku lakki. Gaafa inni dhaladhu konkolaataan kun hundumsaa jira akkuma kanatti inni argee bakka ta'eef hin beeku. Yaaddu? Hin beeku lakkinis. Tole jireenya namaa keessaa immoo ol malee kan gadi hin deemne maaliif? Finyaan. 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 Akkamitti? Baay'ee guddataa deemaa jechuudha. Finyaan immoo guddachaa raanke? Baay'ee dabalee iyyuu ergiin Finfinnee galeemma. Ol malee gad dabalaa hin jiru? Jireenya kee keessatti kan dabalaa jiru finyaan keedhaa jechuudha. Tole gonkumaa ciree irratti nyaachuu kan hin danda'amne immoo maaliif? Gonkumaa ciree irratti nyaachuu kan hin dandeenye. Ciree irratti? Aree wanta hundumaa ona nyaadha. Wanta lama nyaattu ciree irratti maalidha inni? Hunduma isaanii nyaadha. Si warra dhiistanii isaa malee. Jira dirqama namni lama hunduma keenyadha kan nyaanni nyaata sana. Nyaata lama nyaannu ciree irratti maalidha nyaatichi? Hin beeku. Hin beeku. Yaali kaayi? Bona nyaadha hunduma isaa maal taataniisi? Hunduma isaanii nyaadhan. Tole gaaffiin itti aanu immoo akka jedha. Intala baay'ee bareedu tokkotu jira. Intalattiin abbaan ishee akka dhiiritti naasofnee fi saree kormaa hamaa tokko jira. Sarichi namatti hin butu intalattiitti. Garuu gurbaan tokko itti siqate intalattiitti. Mee maal godheeti kan inni intala sana argate? Saree sanaaf foon bitee saree sana foon jala buusee amma sareen sun foon sana nyaatutti immoo intalattiitti siqee jechuudha. Lakki. Lafee qorqoo akka sareen sun lafee qorqoof lafee guddaatti laatee jechuudha sammoo. Lakki akkasis miti. Waaqayyoon kana ta'ee sammoo. Maal jedhee? Waaqayyoon intala kana ilaalaa dhoole. Ayi sarichi immoo hamaadha siin jedhee ragaa. Maanni waaqayyoo namatti hin butu intalatti. Waaqayyo saree sana abboomuu hin danda'u. Isaati sanatti abboomuu dhiisuu danda'a. Ani hin beeku kan jaalamu. Yaali? Hin beeku. Jaaltu? Kanumadha. Kanuma? Tole ayyuu galatoomii. Shi galatoomaa isinis. Tole maqaan keenyu? My name is Masfin. Sagantichi Afaan Oromoodha. Okay, it is okay. But I don't understand Afan Oromo. I would like if you turn to English. Dhiifama Afaan Oromoodhaan inda sagantichi kan darbu. I don't. Okay, I can understand the questions, but I can't answer. Tole asin gaafadhaa afaan Ingiliffaatiin na deebista.
It's okay. Garuu qophiin keenya afaan Oromoodha kan hin darbu. I don't care. No problem. Tole artistoota Oromoo yookiin aktaroota keessaa utuu wal fuudhanii fa'aattee kanatti yaaddee eenyu faatime? I have no idea about them. It's okay. I can't say. Yaaddeen beektu na abaluuf abaluun utuu wal fuudhee fa'aattee walitti jaallatteen beektu? I didn't ever think about Aktarootas that. yoo ta'e. I'm sorry. I did not. Yaali. I didn't think about that before. Tole artistoota Oromoo keessaa immoo utuu fuudhee fa'aattee kan yaaddeen qabdu? Fatuma Roba. Faatumaa Oromoo jaallattaa? I like, yeah. I loved her. Jaallattaani? Yes. Eh? Yes. Baay'ee moo? Very much. Dhugaa? Of course. Tole gaaffiin itti aanu immoo akkas jedha. Konkolaataa yeroo jalqabaaf bara kam Itoophiyaa seenii? 1500. 1500. 15th century. Tole moodeliin konkolaatichaa moo maal ture? I don't know. Yaali kaa? The model was RWSS5. Maal jechuudha? I don't know. I don't know. I don't know itti baasaa harta Ingiliffa kee kanatti. Because I couldn't know what model of car was that. I heard it. Yaaltu? I tried. I said R. Yeah, that was it. R itti aanu. R A S. Gaafa hiikamu tokko tokkoon maalidha? I don't know. Nobody told me before. Tole gaaffiin itti aanu immoo akkas jedha. Jireenya keenya keessatti ol malee kan gadi hin deemne maalidha? Cost of living. Qaala'insa jireenyaa, cost of living. No. Yeah, that is from my experience. Yaaltu? Ol malee gadi hin deemu jireenya keenya keessatti wanti sun. Cost of living. Tole ciree irratti nyaata gonkumaa nyaatamuu hin dandeenye lamatu jira. Mee maaliif maalidha? For me, pumpkin, I didn't ever eat pumpkin. Pumpkin is that one for me, and the other is fresh meat. For me. I don't know for yours and for other people. Eessatti dhalatteeti? As born in Ohio in the US. Maaltu Itoophiyaas fidire? I don't know. Something happened. My mission was serving humanity all over the world, preaching the gospel to all countries, and that could have brought me here. That had brought me here into this land, and I came here. And still, this is not my permanent residential place. I leave after a while. Amma gaa qophiin keenya afaan Oromoodhaan darba akkam gooneetu dabarsina moo afaan Oromoodhaan jalatti nu hitta? I don't know. You can find the translator. Tole galatoomii. Thank you so much. Better. Akkamati? Nagaadha. Nagaadhamti? Jirra. Eenyu maqaan kee? Maqaan koo Daamtoon jedhama. Naamtoo nagaadhamti? Nagaadha. Tole gaaffiin keenya jalqabaa akka jedha artistoota Oromoo ta'ee aktaroota keessaa tu wal fuudhanii fa'aattee kanatti yaaddame eenyu fa'a? Kanatti walitti hawwite? Waan akka shikaaraa ittiin xaleen beeku. Yaaddeen beektu? Yaadeen beeku. Maal akkamitti? Hin ta'us jedhii kan inni eegu waan hin jirreef. Hin ta'u yeroo baay'ee. Warra fiilmii hojjetan anoon beeku akka kootti. Artistoota warra sirban? Artistoota warra sirban eenyu deemsii himuu danda'are hin jiraan. Walitti faana nawwite hin qabdutu wal fuudhanii fa'aatte? Namni nawwi yoo jiraate namni lama ture jarreen sana immoo inni tokko hin jiru. Rakkoon qabu eenyu fi eenyudha? Acaadaa fi Margee ture. Margee. Haadha manaa isaan seesi garuu. Margee eenyu? Margeen artistii ishee. Margituu? Obomboleettii. Kanaaf inni. Haadha warraasaa seete? Haadha warraasaa seesana dura garuu otoo haadha warraasaa taate baay'ee natti tolatu. Mee ofii keetiin immoo artistootas ta'ee aktaroota keessaa ituun fuudhee fa'aatte nama jaalalli fa'aarraa si qaban jiru? Jaalalli. Amma yoonaan hin mudan bakka akkasii waan hin deemne. Sirriitti ilaala. Ilaalteema. Foddaa televezyiiniitiin. Baay'ee sirboota isaanii irra hin jaaladha malee. Isaanii jaalatteen beektu? Isaanin jaaladheen beeku. Mee warra biyya alaa keessaas yoo ta'e sirboota isaanii keessaa?
Lekkumtuun hin jiru. Sirbaan mootummaa waan hin galle afaan immoo amantiin koo waan hin deeggarreef sirbituu fuudhee. Tolee faarfattoota keessaa. Faarfattoota keessaa hin jiru. Waan akkasii. Nama jaallatte hin qabdu. Waan akkasiitu hin jiru moo? Namoonni itti nan jaallateetti dhiyaatu waan hin jirreef sanaafidha. Tolee konkolaataa yeroo jalqabaa Itoophiyaa seene. Moodeliin isaa maalidha? Bara kamidha immoo ganni konkolaataa Itoophiyaa seene? Ani konkolaachisaa miti. Konkolaataan bara inni galee baruuf konkolaachisaa ta'uu dirqama miti. Sanaaf hin hordofu waan ta'eef. Na hordofu waan ta'eef waan hin beeku hin jiru. Yaantu? Hin jaallu. Barasaa. Waan hin beeku hin jiru. Tolee jireenya namaa keessatti ol malee wanti gadi hin deemne maalidha? Ol malee gadi umurii. Umurii. Ciree irratti immoo gonkumaa kan nyaatamuu hin dandeenye waa lamatu jira. Mee maaliif maalidha? Maalirratti? Ciree irratti. Ciree irratti. Ciree irratti. Hin beeku. Yaal. Buna. Buna? Dirqama miti ree buna ganama dhuguun. Ciree irratti maaltu jira? Wanti lama dirqama nyaatamu. Wanti lama dirqama nyaatamu. Hin beeku. Yaali kun maa salphaadha. Ciree irratti wanti nyaatamu. Ciree irratti mee wanta itti nyaanne maalidha? Ani waanuma argadhe nyaadha waan ta'eef maal sitti maree? Dirqamadha wanti sun asii nyaattu wanti sana. Naa dhufuu dhiisuu danda'a waan ta'eef hin beeku ammaaf. Tole gaaffii itti aanumoo xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuun hafan eessatti awwaalu? Xiyyaarri kufee silumaa lubbuun namaan oolu. Hafaniiru gaa warra lubbuun hafan eessatti awwaalu? Geedduma sanatti awwaalu. Warra lubbuun hafan moo? Warra lubbuun hafan. Iddoodhuma xiyyaarri kufe sanatti sababni isaatti xiyyaarradhaa namni bu'ee hin hafu yoo hafe immoo Hafaniiru. hafaniiru. Garuu gaaffii sii gadeera warra lubbuun hafan eessatti awwaalu? Gara biyya isaaniitti. Warra lubbuun hafan moo? Kan biraa eessatti awwaalu naannoo keessaa baanitti deebisanii awwaalu. Akkanatti fakkaata. Lubbuun hafaniiru hin jiru. Lubbuun hafaniiru taanaan immoo hin jiraatu maaliif awwaallamu? Awwaallamuuf hin gaafatamanii moo akkasii? Awwaallamuuf hin gaafatamanii akkasii. Gaaffiin jalqabus akkasumatti si gaafate. Sanaaf hin awwaallaman kan jarreen kun iddoo isaan iddoo ga'uuf mala fayyaa qabu ta'e iddoo ga'uuf mala ga'aniitu jiraatu. Sana lama du'aniiru taanaan du'aniiru idduma du'an itti awwaallamu. Tole daamta galatoom. Atillee galatoom. Tole maqaan keenya. Juunaddiin Kalifaan jedhama. Nuraddiin nagaadhamti. Nagyaa. Gaaffiin keenya jalqabaa akkas jedha. Artistoota Oromoo yookiin aktoroota keessaa utuu wal fuudhanii fa'aatti nama walitti jaallatte hin qabdu. Ayi kan ammaa yaadeen beeku. Garuu amma yaaduuf immoo yeroo baay'ee kanan artistoota keessaa sirriitti jaalladhu Faraansulee ture. Innis yeroo baay'ee sirba jaalalaa sirbaa an kanaafis miti. Bakka Oromoodhaa fi quuqama kan qaban keessaa immoo artistii Hacaaluu Hundeessaa baay'een jaalladha. Dhiiraaf dubarachuu kootiin kanatu wal fuudhanii fa'aa jettee yaadde. Gaaffiin kee deemnaa dhufa. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha artistoonni sirriima wal fuudhu. Garuu immoo kanatti walitti jaallatte hin jiru utuu wal fuudhanii jette. Kana walitti jaalladhee amma jiru immoo kana hin beeku. Yaadeen qabu kana. Yaadeen beektu? Toleet immoo artistoota yookiin aktiroota jaalalli si qabee beekaa? Sagalee jaraarraa na qaba malee jaalalli na qabeen beeku. Sagalee irraa si qabe jechuun jaallatteetta? Sagalee jaraaka? Sagalee namaa akkoo abbicha jaallallaan sagalee isaa jaallatte. No sagalee jaraa gaafa jedhu. Mee sagalee shamarran artistoota Oromoo keessaa sagalee eenyu jaallatta? Sagalee Muluu Bakkalaa baay'een jaalladha. Ishee sin jaallattaa jechuudha. Ishee miti sagalee isheen jaalladheen ishee. Baay'ee jaallattaa sagalee? Sagalee ishee baay'een jaalladha Muluu. Kanaachi nama jaallatte hin qabdu ati? Artistoota keessaa jaalala sagalee immoo baay'ee jaraanan jaalladha garuu Muluummaa hundinaa gaadhee yaadu.
Tole jireenya keenya keessaa wanti ol malee gadi hin guddanne maalidha? Umurii. Umurii tole ciree irratti gonkumaa waan nyaatamuu hin dandeenye lama jira. Mee maaliif maalidha? Kanan beeku. No, kanan beeku. Kana akka kootti yoo ta'e hin beeka malee akka dirqamaatti yookaan akkuma keetti maalidha itti yaaddatu? Akka kootti ciree irratti dirqama nyaatamuu hin qabu. No, kanarra naa darbi. Yaali maal? Yaali waan masti fakkaati? Ciree irratti kan nyaatamuu hin qabne. Baay'ee waan kanan beeku. Hin beeku kan. Yaaddu? Hin beeku. Tole konkolaataan Itoophiyaa bara meeqadha yeroo jalqabaaf kan inni Itoophiyaa seene? 1964 ta'a. 1964? Moodelii konkolaatichaa amma maali? No, hin beeku. Hin beeku. Garuu amma 1964. Inni kun mijirinii koodha malee shuurii miti. Shuurii miti? Ka yaada kootti hin jedhe malee sanarratti wanta ni beeku. Tole xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuun hafan eessatti awwaalu? Kan lubbuun hafanii awwaalamuu hin qaban. Maalis? Hafanii ni lubbuudhaan. Edda lubbuun hafanii jarri sun biyya jaraatti deebi'uu simatamuu qabu iyyuu malee awwaalamuu hin qabanii. Namni jiraan hin awwaalamaa. Tole galatoomi. Shi galatoomi guddaatis. Baay'ee.